itti dhimma bahaa turte jijjiirte. Dinagdeen maal jedhamu psychological crisis fidee dhufuu danda'a. Currency mootii geeddaruu ni jira. Ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessootii bal'inaan itti deebina. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree dhaabichaa aangoorraa ittisnee jedhu gamaa gamanaaf nama dubbisneerra. Koree hojii raawwachiiftuu wal ga'uu danda'u keessaatti tu sardiin olga'ee mijuu ta'a. Murtiin darbes immoo murtii sagalee wayyabaan darba. Kanan jala sarreessi himuu barbaadu shaneen gumii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafatamarraa kaasuudhaaf mirga ittiin qaban. Oduu gaggabaaboos harkaa qabnaa ani Baqqalaa Toomaati nu waliin yeroo gaarii. Itoophiyaatti balaa lolaa naannolee garaagaraa keessatti mudateen lammiileen miliyoona walakkaa ol miidhamuu isaanii mootummaan hime. Ministeerri nagaa Itoophiyaa aadde Mufariyaat Kaamil ibsa har'a ministeera bishaan jallisii fi anniisaa Dr. Injiinar Silashii Baqqala waliin kennaniin rakkoo mudatee fi tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru ilaalchisee kana jedhan. በ5 ክልል በ23 ዞኖች እና በ40 ገደማ ናኖሌ ሸን ጎድናሌ 23 አናሌ 40 ta'an keessatti namoonni 500 fi 800 ta'an lolaan kan miidhaman yoo ta'u kan qeerraa buqqaan 200 fi 17 kan ta'anna iddoo hedduutti hojii ittisaa hojjetameen balaa ga'uu malu xiqqeessuun danda'ameera iddoo helikoophtarri dirqama barbaachisutti helikoophtarri 2 bobbaafameera iddoo bidiruun barbaachisutti bidiruu dhiyeessaa turreera kanaan alatti gama dhiyeessii meeshaalee nyaataa fi nyaataan alaa adda addaa ilaalchisee karaa komishinii ittisa sodaa balaa mootummaan federaalaa naannolee waliin hojjechaa jira bishaan akka gadi galeen hojiin namoota buqqaan deebisanii ijaaruu itti fufaa jechuudha. ዝግጅት ጎን ለጎን ይደረጋል. Itoophiyaan nootii birrii waggoota 23 darbaniif itti fayyadamaa turte jijjiiruu ishee har'a beeksiftee jirti. Nootiin birrii abbaa 10, 50 fi 100 akka jijjiiraman yoo ta'u, dabalataan nootiin haaraa abbaa birrii 200 ifa ta'eera. Kaayyoon jijjiiramuu nootii kanaa maallaqa hatamee baankiin ala kuufamee jiru fashaleessuu fi maallaqa sobaa fakkeeffamee tolfamu to'achuu akka ta'e ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dubbataniiru. Wantoonni biyya tokko maallaqa akka jijjiirtu taasisan maali jennee ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo gaafannee kana jedhan. Maallaqii nootiin gaafa jijjiiramu biyya tokko keessatti rakkoowwan maallaqa jijjiiruutti geessuu ga'aa kan ta'e maaltu jira kan jedhutu ilaaluun barbaachisaa. Fakkeenyaaf yoo exchange ratein baay'eedhuma dabalaa deemee maallaqi biyya ofii humni isaa gadi bu'a sababa ta'eef humna jabaa maallaqa qabu indaganaa maxxansanii gara dinagdeetti deebisuun barbaachisaa ta'uu mala. Maallaqi hedduun baankiidhaan ala yookaan black marketii keessa baay'ee sosocho'ee dinagdee biyya tokko jeeqa yoo ta'e maallaqa haaraa maxxansanii yookaan maallaqa jijjiiranii gara gabaatti deebisuun barbaachisaa ta'e. Murtee kana tasa himuun mootummaa faayidaas miidhaas qabaa jedhu Dr. Guutuun. Tasa fiduun kun maalidha? Tasa fiduun kun balaas qaba, gaarummaas qaba. Gaarummaa inni qabu keessaa tokko maalidha? Namoonni maallaqa seeraan ala mana tuulaa turan kuni yoo har'aa gadi baasanii maallaqa jijjiiramuudhaaf jedhanii irraa lafa jalaan dubbatanii counter productive actionidha kan isaan qopheeffatan gara doolaariitti jijjiiruu danda'a gara sharafa biyya gatii gurguddoodhaan dinagdee keessaa bitanii sharafi biyya laallee akka biyya keessaa dhabamutti waa baay'ee irratti hojjechuu danda'u ta'a. Kanaaf tasa mul'isuun waan akkanaatiif gargaara. Garuu immoo kallattii biroonis immoo hamaa qaba. Maal ta'e mootummaan jechisiisa? Maal ta'e baankiin biyyoolessaa jechisiisa? Hawaasni maaltu dhufaa jira jedhee isa yaaddessuu danda'a. Birrii haaraa dhufu kanatti amanuu dhiisuu danda'a. Even birrii sammuu durii immoo itti fayyadamuudhaaf hin jijjiirama jedhee ittiin walirraa bituuf walitti gurguru balaa keessa galchuu danda'a. Kanaaf tasa fiduu kun dinagdeen maal jedhamu psychological crisis fidee dhufuu danda'a. Currency mootii geeddaruu ni jira. Inni kun akkaataa inni itti maneejii ta'u irratti laf jala hojjetamuu danda'uutu irra jira. Kanaaf akkuma rakkoowwan ofiisaatti qabaatee dhufu faayidaas immoo rakkoo haala biyyaa irratti hundaa'ee qabaachuu danda'a jedhudha. Murtee nootii birrii jijjiiruu kana ammatti fudhachuun sirriidha jennee Dr. Guutuu gaafanneerra. Haala amma jiru kana keessatti rifannaa tokko irratti dabalaa deemaadha. Biyyi kun kan jiru rifannaan siyaasaa, rifannaa dinagdee fidaa jira. Rifannaan dinagdee, rifannaa hawaasummaa yeroo itti fidee dhufaatii jirudha. Kun hundumtuu walxaxaadhaa fi maraamartoo rakkoo garaagaraati biyya kana keessatti. Yeroo inni fidee dhufaa jiru kana keessatti
all of a sudden maallaqa kana jijjiiruun furmaata fidaa'oo isa jedhudha. Kanaaf haala biyyaa nageenya biyyaa jiru gabaa maal jedhama qoqqobbii dinagdee garaagaraa biyyatti geggeeffamaa jiru kana keessatti walamantaan siyaasaa dhabamuun bal'achaa biyya jiru kana keessatti tasgabbii dinagdee tasgabbii hawaasummaa yeroo hin jirre kana keessatti jijjiirama maallaqaa kana fiduunis immoo hawaasummaa keessatti hangam bu'aa qabeessa ta'a inni jedhu addeessaadha. Tarii yeroo kiraayisiin akkasii jiru kana waa baay'ee wal xaxee jiru kana keessa gochuun xiqqoo jarjarameeraa jedheetan yaada akka nama tokkootti. Amma biyyi tasgabbaa'ee siyaasa biyya keenyaas wayyaa'ee sadarkaa biyyoolessaatti waliigalteen hariiroon gaariin hanga uumamutti yoo turfame gaarii ta'inaa jedheetan yaada. Yoo ta'uu baatee itti galame garuu egaan haalama deemsa baadiyyaa qaqqabuun tokko iyyuu rakkisaa iddootti ta'ee jira sababatee fi uummanni keenya maallaqa manaa qabu qisaasamee harka duwwaaf kan galle baay'ee siireesilii ilaalamuutu irra jira. raadiyoo BBC afaan oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti namoonni 485 COVID-19 yoo qabaman namoonni 9 immoo lubbuu dhaban. Waliigalatti lakkoofsi namoota qabamanii 64,786 yoo ta'u kadu'an 1,022 ga'eera. Lammii Noorweey ka ta'e Profeesarri qo'annoo dhimma nageenyaaf walitti bu'iinsa Sheetel Tiroonvool Itoophiyaa buufata xiyyaara idil-addunyaa booletti qabamee erga qoratamee booda gara biyya isaa deebi'uu ibse. Siyaasa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa qo'achuun kan beekamu Profeesar Tiroonvool filannoo addatti naannoon Tigraay adeemsisee fi mootummaan federaalaa heeraan ala jedhe taajjabuuf ture gara Maqalee ka deeme. Kaaba dhiyaa Taanzaaniyaa naannoo Kageeraa jedhamutti doormii mana barnootaatti abiddi qabatee lubbuu barattoota 10 dabarsee ijoollee 7 biroo ammoo madeesse. Madda abidda kanaa ammatti kan hin baramne yoo ta'u doormii sana keessa ijoollee dhiiraa ganna 6 haga 10 ta'antu jiraataa ture. Paartiin Jaappaan bulchuu hoogganaa haaraa ministeera muummee duraanii Shinzo Abe bakka bu'an filate. Namni haaraan filaman Yoshihide Suga ministeera muummee ta'u jedhamanii eegamaa jiru. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Gabaasa keenya akka xumuraatti wayita ceenu miseensonni gumii shanii yookiin koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa kennaniin hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa aangoorraa ittisuu himani. Dubbii himaa dhaabichaatii kan ofiin jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsa kana kan kennan waajjira muummee Abaawoo Gullallee jirurraa yoo ta'u ka'umsa ibsa kana ittiin kennan kana jedhu. Walgahii gumii sabaa adoolessa gama dhumaatti waamamee ture. Walqabatee jeequmsa dhaaba keessatti uumame ololaa fi jeequmsa garaagaraa dhaaba keessatti uumame ilaalchisee walgahiin gumii sabaa ta'ee gara guyyaa 10 booda koreen hojii raawwachiiftuu haala turee rakkoo dhalatee gamaaggamtee bakka rakkoon jiru adda baafattee hayyuu duree gaafatamaa gootee jechuudha. Kanatti gaafatamuu isaanii sabab isaa walgahiin waliigalteedhaan ta'ee walubannaadhaan ta'ee quba qabaa waan quba qabu haalee waakkate waanuma waliin haasofne nu haalee. Sanatti dabalee immoo walgahii sana boodayyuu hayyuu dureen gaafa hojiirraa mana ba'anii gara waajjiraa dhufanii rakkoo dhalate sana furuurraa gara tarkaanfii biraatti ce'an. Darbee immoo dhaaba kan akka dhaaba dhuunfaa godhee fidee simbiraan gaheeraa dhaaba kanatti uffadhaa jiree uummata Oromootti labsa dabarse. Kuni waa lama of keessaa qaba. Tokko labsa hoogganarratti lola labsuudha. Lammata immoo dhaaba kana dhaaba dhuunfaa fakkeesse kun sirrii hin turre kan jedhuuni amma dhimmisaa murtii argatutti qoratamee caalaatti immoo dhimma kana qulqulleeffatamee gumii sabaatti dhiyaatee murtii argatutti dhimmisaa immoo qoratamu kan jedhu tureera edda darbe hagayya tokkodha kan inni darbe akka Itoophiyaatti yookaan immoo akka Faranjiitti hagayya 7 waanuma yeroo sana murtaa'ee ugguramu suni official ta'e publiciitti himame amma. Koreen hojii raawwachiiftuu Abaawoo miseensota meeqa qabaa? Murtee kana gaafa dabarsanoo nama meeqatu irratti argame sagalee caalmaadhaan immoo akkamii hojimaatti dhaabaa maal fakkaata dhimma kanarratti? Koreen hojii raawwachiiftuu nama 8 walii gala. Nama 8 keessaa namni 2 mana hidhaa jira. Hojiirra kan jiran nama 6 hayyuu duree dabalatee jechuudha. Koree hojii raawwachiiftuu wal gahuu danda'u keessaatti tu sardiin wal gahee mijuu ta'a. Nama 6 keessaatti 5 yeroo wal gahu tu sardii oli. Murtiin darbes immoo murtii sagalee wayyabaan darbe. Kanaan wal qabatee komiinii warra koree hojii raawwachiiftuu kanarratti karaa sooshaal miidiyaa karaa adda addaa komiinis irratti ka'u jira tokko mootummaa wajjin hidhata qabdu ka jedhudha. Mootummaatu waan kana harkaa qabaa
Kanaaf akka ragaatti namoonni ibsuma kanallee gaafa kennitan miidiyaa akka mootummaa wajjin hidhata qabu akka OBN akka Faanaa waan kanarratti kan isin ibsa kana kennitanii lammatamoo kanaan dura gaafa kora godhattan sanallee otoo isin itti baha kora sanaa hin dubbatiin namoonni mootummaatti dhiyeenya qaban obbo Daawud akka aangoorraa ka'an wantoota akkanaa babarreessaa turan kanarraa ka'uudhaanii namni mootummaatu isin bitee akkasi waan kanatti jirtanitti sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa haasa'a. Dhugaa miti absolutely categorically dhugaa miti false kuni mootummaa wajjin nuti quunnamtii iyyuu hin qabu quunnamtii sirnaa iyyuu hin qabu bilchiginnaadha kan ammatti hamatamaa jirru bilchiginnaa wajjin biiroon bilchiginnaa balbala isaan beeku karaan nuti seenamu waan mootummaa waa'ee miidiyaa mootummaa jedhu miidiyaa akka seeraatti miidiyaa uummataati miidiyaa mootummaa wanti jedhamu hin jiru itti dhimma ba'uuf hundumtuu paartiilee hundumtuu itti dhimma ba'uudhaan mirga waan amma jedhamaa ture kun kijiba ittiin aangoorra turu ittiin daba kanaan dura dhaaba keetti hojjetamaa ture akka hin saaxilamne gochuu ni argina ture. Kana garuu ittiin rakkannu nuti hojii keenyatu bor maal akka taane nu agarsiisa. Gama kaaniin miseensa gumii sabaa fi yeroo ammaatti dubbii himaa ABO ta'uu isaanii hayyu dureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa kanuuf mirkaneessan obbo Mahammad Raggaasaa murteen miseensonni koree hojii raawwachiiftuu dabarsan dhaabicha bakka hin bu'u jedhu. Waajjirri Gulallee erga gaafa baatii darbee yookaan hagayyaa tokko bara 2020 hogganni keenya hayyu duree fi itti aanaa hayyu duree akkasuma hogganoota keenya miseensota dabalatee humna mootummaatiin achi fuudhamanii uggurame kaasee waajjira sana seenuun hin danda'amu. Waajjirri sun ammayyuu cufamee humna poolisaa kan mootummaatiin tikfamaa jira. Kanaaf waajjira sana seenuun hin danda'amu jechuudha. Har'a immoo kan karaa miidiyaa OBN fi miidiyaalee kanneen biroorraas ibsi kennamuu dhageenye. Ibsi kun ibsa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'u miti. Ibsa adda bilisummaa Oromoo kenne miti. Sababni isaatis tana dura gaafa adoolessa 11 bara 2020 dhiifama adoolessa miti hagayya jechuu kan kooti. Gaafa sani kan gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti kan hayyu dureen keessatti argaman Daawud Ibsaa jechuudha walgahii gaggeeffachuudhaan haala rakkoo dhaaba keessa jiru irratti erga haasawanii booda rakkoo hoogganoonni dhaabaa miseensonni shanee gumii hanga koreen seeraaf to'annoo dhimma kana qoratee murtii maayii beeksisutti namoonni 6 jechuunis Jaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa akkasuma miseensonni shanee gumii Jaal Atoomsaa Kumsaa Jaal Ibsaa Nagawoo Jaal Jabeessaa Gabbisaa akkasuma immoo Jaal Toleeraa Adabaa fi miseensi gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaa akka hojiirraa dhaabbatan bifa kamiinuu sochiin isaan taasisan ibsi isaan kennan akkasuma walga'iin isaan gaggeessan ka bifa kamiituu dhaaba bakka bu'uu akka hin dandeenye ibsamee ture. Kanaaf wanni isaan godhan kun adda bilisummaa Oromoo ka bakka hin buune ta'uun ibsuu barbaada. Koreen hojii raawwachiiftuu yookiin gumiin shanee hayyu duree aangoorraa ugguruu hin danda'u ka jedhan obbo Mahammad uummanni kaayyoo dhaabichaa ganamaa irratti fuulleeffachuu qabaa jedhan. Kanan jala sarreessi himuu barbaadu shaneen gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo haa ta'u itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo gaafatamarraa kaasuudhaaf yookaan miseensummaa mulquudhaaf mirga itti hin qaban seerri adda bilisummaa Oromoo heerri hin eeyyamu kun ifatti lafa taa'ee jira jechuudha. Haa ta'u uummanni keenya dhugaadhaa yeroo ammaa kanatti dhaaba kallacha qabsoo isaa adda bilisummaa Oromoo keessatti haalli kun dhalachuutti rifaatuu gaddi waan adda addaa mudachuu danda'a. Ammoo adda bilisummaa Oromoo kaayyoodha. Adda bilisummaa Oromoo ejjennaadha. Adda bilisummaa Oromoo asxaa fi mallattoo bilisummaa fi haqaaf mirga Oromooti malee adda bilisummaa Oromoo nam-tokkee miti, nama dhuunfaa yookaan garee miti. Uummanni keenya kaayyoo isaa katti dhiigee fi itti dhiigaa jiru, katti hidhamee fi itti hidhamaa jiru irratti akka fuuleffatu, hojii isaa, egeree isaa, haqa isaa falmachuu dhugaa kanaaf ejjechuu irratti akka fuuleffatu, rakkoo kana keessaa akka baanu immoo abdii guutuu qabna. Kanarratti akka xiyyeeffatu jechuun barbaada. Xumuruun dura oduu gabaabaa tokkoon isinitti himaa Liibiyaa keessatti mootummoota lama wal morkataa biyya bulchaa jiran keessaa Jeneraal Khaliifaa Haftarii ka durfamu aangoo gadhiise. Sanbataaf dilbata darbe hiriirtonni maandhee Jeneraal Khaliifaa kan magaalaa Bengaazii keessatti argamu abiddaan gubanii bakka qabiyyee jeneraalichaa taate Almaajii jedhamtus haleelaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qopheeffanne isaanuma kanneen boorsaa sagantaa biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.